Bareedina fuula keenyas tahee qaama keenya akkasuma rifeensa keenya fayyaa eeggachuun barbaachisaadha. Fuulli keenya akkuma garaan keenya nyaata barbaadu, rifeensi keenya dibataa fi kunuunsa barbaadu, fuulli keenya illee maadaatii garaagaraa akkasuma rakkoolee garaagaraatiin akka saaxilamne dibata mana keessattii fi akkasuma looshinii uumamaa barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuuna hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo jirra jirtu amantiif kutaa gandaan osoo waliin qoodin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warri maatii kutaa sabiskiraab gootan akkasuma immoo hanga ammaatti koomentii yaada gaggaarii naalaattan sammalee jechuudha keessan telegiraamaan na jajjabeessaa jirtan galatoomaa isiniin jedha. Ammas laayik gochuun akkasuma hiriyoottan keessanii godha. Warroonni maatii koo hin tahin viidiyoo kan koo argitanii sabiskiraab gochuun akkasuma hiriyoottan keessanii sheer gochuun sammalee viidiyoo jaalattan mallattoo ulta jettu sanirra kaa'achuun hanga xumuraatti turtii na wajjin hara waa'ee fuulaati kan irraa dubbadhu jechuudha. Fuulli keenya akkuma qaamni keenya nyaata barbaadu akkasuma mootuyyuu rifeensi keenya dibata barbaadu sammalee jechuu bishaan dheebonne yeroo dheebonne dhiinu sanitti baay'ee kan barbaadanii fi sammalee jechuudha. Waan hedduu kan barbaadudha. Akka fakkeenyatti fuulli keenya yeroo hedduu kan hin uffannee fi akkasuma mootuyyuu rakkoolee garaagaraa qilleensa adda addaatiin kan hubamudha. Haa ta'u malee alhamdulillaahi rabbiin garuu gogaa jechuun qilleensi komuyyuu isa miinee fi akkasuma rakkoolee garaagaraa kan danda'u godhee rabbi nuu kenne jechuudha. Kanaaf namoonni keenya hedduun kan gadi fageenyaan kan isaan hin hubatini akkasuma hin beekne qaama keenya yookiin fuula keenya eegumsa isaa baay'ee kan salphisanii fi akkasuma immoo rakkoolee maadaatii sammalee jechuudha. Rakkoolee fuulli keenya bifa lama baasu akkasuma mootuyyuu fuulli keenya qaawwa akka tumaa yookiin ammootuyyuu marfeen qaawwaa saniitti irra caalaa keessattuu dhaloonni ammaa yookiin dubartiin keenya shamarran keessattuu biyya ambaa kan jiraatan maadaatiin kan saaxilaman. Sababni isaa jechuudha sababoota hedduu waan wal qabatu guyyaa biraa kan isinii dubbadhu taha. Akkuma argitan har'a dibata mana keessaatii kan qabadhee dhufe karaa lamaan jechuudha. Asitti argitan adiin hortee boqqollooti. Boqqolloon hedduu jechuun waan faayidaa qabuu fi akkasuma mootuyyuu qaama keenya kan gurraachate nurraa balleessuu fi gogaa keenya akka hin shantuurra ittisuu fi sammalee jechuudha dullummaa hedduu umrii malee nutti dhufu kan nurraa ittisuu akkasuma mootuyyuu qajeellee fayyadamne taananiin waan guyyaa torban keessatti osoo nu danda'ame guyyaa sadii torban keessatti al sadi fayyadamne hedduu bareeda. Itti aansine hirdiidha. Hirdiin gogaa keenya bareechisuufis taatee akkasuma gurraachessuuf sammalee jechuudha haaromsuuf gahee hedduu kan qabdudha. Hirdiin faayidaan isiin qabdu kana jedhee waan himuu hin dandeenye fi inshaallahu ta'ala guyyaa biraa kan irraa isinii dubbadhuu fi viidiyoo isinitti waan dheeratuuf jecha har'a dibata fuulaa mana keenya keessatti torbaanitti al sadi dibannu kan hin qabadhee isinii dhufe jechuudha. Akkuma asitti argitan kana hirdiidha. Akkasuma harjee boqqolloo akkuma kaleessa modheen gaddaa waa'ee ijaatiif dubbadhe bakka gurraachaa balleessuuf akkasuma mootuyyuu saffisaan gogaan keenya akka diriiruu fi dulluma umrii malee nurraa ittisuuf nu gargaara. Hirdiileen akkasuma jechuudha. Hirdiin waa haaromsutti yookiin ammootuyyuu bifa haara'aa taateen anniisaa kennitee fi ijaaruuf baay'ee kan nu gargaartuu fi akkasuma mootuyyuu faayidaa hedduu kan qabdu jechuudha. Asitti aananii namoonni hedduu aanan akkamii fayyadama kan jedhan baay'eetu jiranii keessan na gaafatanii waa'ee aananii yoo dubbadhu aanan barbaadan haa ta'u aanan harjeetu jira akkasuma aanan dhangala'ootu jira. Kanaaf aanan dhangala'oo warri qabdanis ta'e akkasuma aanan harjee warri qabdan ta'e rakkoota kan qabu aanan faayidaa hedduu qaba. Asitti argitan kan harjee boqqolloo maankaa xiqqaa tokkoon fudhannaa maankaa sukkaaraa jechuudha. Maankaa sukkaaraa isiniin jedhu maankaa xiqqeessanii akkasuma jechuudha. Itti aansine kaniin godhuu qabnu harjee boqqolloo kana baay'ee jechuudha guyyaa lamaaf yoo fudhachuu barbaadanii maankaa lama fudhattanii sababni isaa jechuudha akka yeroo lama isinii gahuu fi itti aansinee hirdii ammoo xiqqishuu isii fudhanna maankaa sanii walakkaa jechuudha maankaa sukkaaraa harjee boqqolloo maankaa lama yookiin yoo barbaadan ammoo maankaa tokko fudhachuu dandeettanii aanan maankaa tokko jechuudha. Walitti kan kurruudha. Karaalee hedduun kan fayyadamnuu fi akkasuma akkaataa hedduutti kan fayyadamnu isa kana ani karaa lamaan qabadhee isinii dhufe. Inni kun warroota fuulli isaanii gogaa ta'anii fi baay'ee faayidaa kan qabu aanan laalaa yoo isinii jiidhuu baate akkasuma mootuyyuu yoo jechuun akka kiriimaa isinii ta'uu baate kan itti dabalataatumaan fayyadamtan jechuudha. Haala kana waliin ga'een hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa keessattuu warroonni fuulli keessan zayitii qabu akkaataa zayitii baay'ee irraa dubbadhee jira illee natti fakkaate viidiyoon fagaatee jira. Kanaaf warri fuulli keessan zayitii qabu haala kanaan dibachuu dandeettan akkasuma warri fuulli isaanii gogaa ta'ellee qabadhee dhufe ergaa waliin geettanii jettanii fuula keessan saamunaan haala bareedaa ta'ee fi akkasuma haala mijataa ta'een ofirraa dhiitanii fuulli keessan erga gogee jedhee jechuudha. Yeroo dhiqattan bishaan xiqqoo ho'aa jiddu galeessa taheen dhiqachuu qabdan qorraa osoo hin tahin bishaan jiddu galeessa taheen fuula sanii hirdii keessan ijaan osoo hin dibattan jechuudha. Fuula keessan guutuu waliin geettanii akkaataa isinii tolitti harka keessan qulqulluun dibattanii daqiiqaa 30 ofirra tursiistanii
fuula keessan dhiqattan jechuudha. Dirqama daqiiqa 30 turuun yeroo dhiqattan bishaan xiqqoo ho'aa taheen jechuu qabbanaa'aa sirriitti osoo hin tahin jiddu galeessa ho'aa taheen dhiqattanii booda sanii ammoo tuyyuu bishaan qabbanaa'aa taheen lolla'attan jechuudha. Sababni isaas akkasuma ammoo tuyyuu sababni bishaan qabbanaa'aan isin qabbanee lolla'attaniif akka bishaan ho'aan kan baneessanii gogaa kenna deebisee bishaan qorraa cufu jechuudha. Sababa biraa osoo hin tahin bishaan ho'aan dura yeroo dhiqannu fuulli keenya akka banamuu fi itti aansinee bishaan qorraa lollachuun gogaa isaan cufudha. Itti aansinee warri fuulli keessan gogaa tahee isin qoqooncha'u namoota hedduutu gaafii kana na gaafataa jiranii baaziliinii maankaa tokko hin fudhattanii isa kana jechuudha yoo danda'ame jechuu guyyaa hundayyuu dibatanii baay'ee kan fuula namaa bareechisuu fi baay'ee kan fuula namaa qulqulleessu jechuu. Warroonni fuula keessan zayitii qabullee torbaanitti al tokko akkanatti fayyadamuu hin dandeettanii garuu warri fuulli keessan gogaa tahee osoo dandeettanii guyyaa hunda fayyadamtanii yookiin ammoo tuyyuu torbaanitti al sadii fayyadamtanii waan baay'ee bareedaa fi fuula keessan isinii qulqulleessu jechuudha. Baaziliinii maankaa tokko akkasuma hirdii maankaa walakkaa fuunee walitti laayinee kireema goonaa jechuudha. Haaluma saniin haaluma riif isinitti himeen jalqabaa fuula keessan bishaanii fi saamunaan dhiqattanii erga fuulli keessan gogee jedhee kireema kana kan itti dibattanii kireema kana haga barbaadan kaa'uu dandeettanii kireema kana karaalee hedduu fi akkaataa hedduutti fayyadamuu ni dandeenya. Sababni isaa jechuudha kireemni kun baay'ee kan qaama keenya bareechisuu fi akkasuma gurraachina garaagaraa nurraa balleessee nu addeessuu fi gogaa keenya hedduu kan diriirsu jechuudha. Kireema kana kaa'uu dandeettanii waan qadaada qabu gootanii haga barbaadan jechuu waggallee dhugaa rabbii waan takkan ta'u baaziliinillee akkasuma hirdiillee jechuudha dafee waan yeroon irraan dhumne booda sanii fuula keessan ta'uu bakka isin gugurraachate fuula guutuu dibadha. Haaluma margitan kanaan itti dibdan jechuudha. Yoo barbaadan sa'a lama ofirra tursiistanii yoo barbaadan sa'a ofirra tursiistanii rakkoo tokko illee qabu jechuudha. Rakkinni inni qabu tokko hin jiru. Sababni isaa jechuudha baaziliinii fuula keenya diriirsuufis taate akkasuma immoo tuyyuu fuula keenya qulqulleessuu fi dulluma umrii malee nurraa ittisuuf akkasuma gurraachina ija jalaa san malee jechuudha ijji keenya jala akka hin shuntuurree fi akkasuma caccaba afaan biraa kanaan akka hin shuntuurre kan nurraa ittisuudha. Yoo barbaadan sa'a lama yoo barbaadan sa'a tokko daqiiqaa 30 illee ofirra tursiistanii dhiquu hin dandeettanii garuu osoo isin danda'ame sa'a tokko tursiistanii irra isiniif filatamaadha. Yeroo dhiqattan akkuma fuula zayitii sanitti bishaan jalqabaaf saamunaan dhiqattan jechuudha. Amma warroonni fuula kana dhiqatta fuulli keessan gogaa jalqabaaf bishaan ho'aan dhiqattanii booda sanii bishaan qorraan dhiqattan jechuudha. Akkuma fuula dhiqannaan akkuma fuula jiidhaa fi fuulli gogaa akkasuma immoo tuyyuu warroonni fuulli keessan alaarjiikii qabu wanni kun fuula alaarjiikii qabuufillee hin ta'a jechuudha. Fuula gosa hundaafuyyuu sirriitti kan tahuu fi hedduu kan fuula keenya qulqulleessuu fi akkasuma immoo tuyyuu fuula keenya kan bareechisuudha. Waa'ee fuulaa irratti namoonni keenya hedduu gadi fageenyaan kan hin beekne baay'eetu jiranii. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turaa hortii gaarii turtii gaarii fayyaan faasiniin jedha. Akkuma baratame maatiin haa ta'uun akkasuma na jajjabeessuun laayik sheer gochuun na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Hanga xumuraatitti kana wajjin turuuf galatooma. Warroonni gaafii waa'ee furdinaa akkasuma miidhagina irraa na gaafattan hojjadhee jira. Viidiyoo kiyya jala gasseentanii ilaaltanii gaafii yoo qabaatan teelegiraamaan dhuftanii na gaafachuu immoo koommantii yaada babbareedaa deeggarsa keessan naa gootanii galatoomaa na wajjin.